isa afuraffaa kana isa sadaffaa kana hin fidnadhee yaada ija hafuuraa godhachuu isa jedhudha. Inni sadaffaan inni jalqabaa kiristaana ta'uudha. Inni itti aanu immoo guddina hafuuraa guddachaa adeemuudha. Yeroo guddachaa adeemnu immoo ija godhachuudha. Iji keenya immoo inni ija hafuuraati. Ija hafuuraa immoo maal fa'a isa jedhu baay'eedha. Garuu nuyi Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 fi hamma 23 duwwaa irratti hundoofne ija hafuuraa achuma irratti tartiibaan kaa'ame sagaltu jira. Salgan sanatu wal duuka ilaalaa jirra jechuudha. Meetoon sila xuxuxxeetti ija hafuuraa sana keessaa yeroo darbe kan nu ilaalle iddoo keenya fayyadamuuf jedheen akkasitiin ariifadhee dubbachaa jira. Maaliif irra deebi'aan oollu? Inni jalqabaa jaalalaa. Waa'ee jaalalaa bal'inaan haasofne. Maaliif yoo jettanii waa'ee jaalalaa nuu gallaanii ija hafuuraanni kaan jaalalli jiraannaan duukuma dhufa bakka ta'ee fi jaalala irratti yeroo baay'ee fudhannee dabarsinee jechuudha. Sagalee Waaqayyoos immoo kan ittiin fayyine jaalalaanii Waaqayyo mataan isaa jaalalaa Waaqayyoon jaallachuu keenya kan ittiin Waaqayyo beeku nama jaallachuudhaanii Waaqayyoon humna kee guutuu hafuura kee guutuu waanuma jireenya kee guutuudhaan of kenni jaalladhu jedha. Jaalalli guddaadha jechuudha deebinee gammachuudha. Kunis immoo waa'ee gammachuu ilaallee irraa burqaan gammachuu dhugaan Yesuus Kiristoos akka ta'e namooti waan biraatti hin gammadan fayyuu isaaniitti yoo gammaduu baatan jenneeti. Waa'ee nagaa ilaallee irraa nagaa jechuun addunyaa irratti namoota baay'ee kan haasofsiisu addunyaa irraa kan dhabame moototi baay'een birrii kan dhangalaasanii namooti baay'een kan barbaadanii garuu barbaadan arguutu hin ta'in burqaa nagaasa ta'e Kiristoos nagaa keenya waan jedhu Macaafa Qulqulluun nagaa sirriin isarraa akka argamu laallee deebinee nagaa yeroo qabaannu immoo biyya lafaa keessa jirra bakka ta'ee fi obsisi ija hafuuraa keessaa tokkodha. Maaliif biyya lafaa keessa yeroo jirru akkuma nama kamii gidiraan mudataa bu'aa bahiin mudata bakka ta'ee fi obsuun kunis ari'annaa duwwaatti obsan tun ta'in walii keenyaan mataasa waan ta'e obsa nama fixachiisu waan baay'een akka jiruuf jennee dhumarratti Kiristoos Yesuus fakkeenya gaariidha. Inni anaaf isinii jedhee fannoo obsee anaaf isinii jedhee reebamuu obsee anaaf isinii jedhee harkisaa yeroo cinqaa rafame obsee yeroo eeboodhaan waraaname obsee yeroo itti ga'isan hin obsee yeroo itti kabalan hin obsee yeroo itti loltootii itti kolfanii hadhooftutti kennan hin obsee yeroo wayyaa isaa irratti xaa buufatanii qoosanii qumaara irratti taphatan hin obsee kun hunduu anaaf isiniif jedheetin immoo har'a biyya lafaa irratti waliif obsuu ka qabnu isa kana laallee tariigaa eega torban har'aa barannee kaanee isin dhuunfaadhaan wanti obsa nama fixachiisu maaltu isin mudata jedhu ani hin beeku. Wanti baay'een nu mudachuu hin danda'a ta'a. Haa ta'u malee obsinee darbuun akka nurra jiraatu immoo sagalee Waaqayyoo nu abbooma. Kanaaf har'a yoo Waaqayyoo jedhe ija hafuuraa keessaa arjummaa isa jedhutu ilaallachuudha shanaffaa irratti. Arjummaa ilaallaa. Inni kun qabxiin shanaffaaniif ija hafuuraa jalatti ija hafuuraan shanaffaaf ija hafuuraan ja'affaan baay'ee wal argaa. Kanaaf walitti qabeedhuma kanan dubbadhu. Maaliif yoo jettanii arjummaan fi garraamummaan baay'ee walidha. Garraamiin arjaadha. Arjaanis garraamiidha. Yenna laaltan jechuudha. Kanaaf arjummaa isa jedhu kanaa walii wajjiniinitu ilaalla jechuudha. Garuu utuu kana hin godhinii luqqisa keenya beekamaa Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 13 fi 14 handhuura barumsa keenya hunduma kan walitti nuu qabu waa'ee adeemsaa laalchisee Phaawulos kan inni barreesse Filiphisius boqonnaa 3 irra jiru ni dubbisa. Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Obboloota koo an akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduun dhiisa. Yoo inni yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Sakaleessaatti hidhamuu sakaleessaa wajjin waliin harkisu ani isa keessatti barumsa argadheen darbaa qalbii dirradheen darbaa waa tokko irraa argadheen darbaa maalan godharee nan deema bakka ta'eef gara fuulduraatti ni hiixadha. Hiixachuun waamuu miti maal jedha namni kuni nan hiixadha eega jedhee booddee akeeka sana bira ga'ee deemsa isa xumuraati ga'a. Akeeka jira galma jira. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf immoo maaliin godhaa nan kaadha. Suutan deeman jedhu nan sussuu kan jedhu nan kaadha jedha kan isin walitti hin citu. Kaatti kun kaacha maraatoonii iyyuu dhuma qaba. Keenya immoo hamma kamitti hamma akeeka sana bira ga'utti. Gonfoo warra mo'anii isaan harka keessan galfadhutti nan kaadha.
Gonfoo warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusitti ol nu waamedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Kun tiimii giddugaleessa barumsa keenyaati. Har'aa borii kaachaa jirra, deemaa jirra. Torban har'aa lafa jirra irra jirru. Torban har'aa yeroo akkasii walii wajjin turree adda baane. Eegasii guyyaa torban darbe 8ffaarra jirra. Kanaafi gaafasii ka'ee hundi keenya deemaa jirra yaada. Waan baay'een nu mudateera isa dheengaddaa kaleessaa dhiifnee harka keenya gara fuulduraatti diriirfanneera yaada. Akeeki barumsaas kanuma kana bakka ta'eef. Deebinee galmi keenya fagoodha. Adeemsi keenya fagoodha. Ibroota boqonnaa 12 jirutti. Bakka cubbuusaa akka duumessaa nu marsu dhiifnee Kiristoos Yesuusin ilaallee fuulduratti ilaallee deemsa keenya kaachuu keenya isa jedhu. Amma sanatti nan kaadha jedha. Gonfoo warra mo'ee sana bira ga'ee fudhadhuudhaaf. Isa anaaf akeekame sana bira ga'uu godhadhee nan kaadhadha. Kanaaf Waaqayyoon nu gargaaree galgala kanaan nu deemsee immoo amma ammaatti nu fide maqaan isaa eebbifamu. Haleluuyaa. Ameen. Eebbifama Waaqessi haa eebbisu. Ameen. 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 Haadha Yesuus. Haleluuyaa. Sebeekiyaamas. Iyeesuus ulfaadhu. Iyeesuus ulfaadhu. Galateeffame Waaqa jiraata. Haleluuyaa. Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 dubbisaa. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin nan dubbisa. 3:8 irra isa jiruun nan dubbisa. Ammas hundumti keessan namatti tola luqqisa kana baay'een jaalle. Ammas hundumti keessan xixinnoyyootan jedhu gurguddootan jedhu tajaajiltootan jedhu jaarsoliin jedhu jaarsan jedhu hundumti keessan jedha. Hundumti keessan warra yeroo sana ari'annaarraa ka'ee tatamsa'een dubbata Phexros yeroo baay'een uffanii tatamsa'anii warra abdii godhataniin. Isin ammas hundumti keessanii hafuuraan dhageetti yaada garaatiinis tokkummaa qabaadhaa. Obboloota jaallachuudhaan gara laafinaan gad of deebisuudhaan gara laafinaan gad of deebisuudhaan walii wajjin jiraadhaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Walii wajjin jiraadhaa. Maanni walii wajjin inni jedhu kuni namni walii wajjin jiraachuudhaaf kan inni danda'u keessaa tokko arjaa ta'uudhaan. Arjaa. Arjaan baay'ee na hiika isaa laallee baay'eedha. Arjummaa yennoo jennu baay'ee waan baay'eedhaan ilaaluu hin dandeenya. Arjaan garraamiidhasi. Garraamiin arjaadhasi. Arjoomuu jechuun maa jechuudha? Nama biraaf jiraachuu jechuudha. Waan qaban yookiin waan keessa jiran jireenya haa ta'u, waan allee haa ta'u, nama biraaf qoodu jechuudha. Gooftaan Iyesuus Kiristoos arjaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Faarsaan tokko jira dur ilma Waaqayyoo arjaa garraamii kan jedhu. Ilma Waaqayyoo arjaa garraamii. Arjaan akka Iyesuus Kiristoos hin jiru. Arjummaan isaa nama dhiba. Kanaaf arjaan ni jennu kuni walii keenya gidduutti kan mul'atudha. Namoota gidduutti kan mul'atudha. Dalga guddachuu jennee yeroo waa'ee guddinaa kaafne keessatti wal tajaajilu, walii ho'u, wal barbaadu, abaluu ayyaana walitti fayyadamu, wal tuffachuu dhiisu, wal ceepha'uu dhiisu, Waaqayyo ayyaana nama keessa kaa'e karaa adda addaatiin jiru walirraa hirmaachuu, qaama tokko akka taanee fi walii wajjin adeemudha. Addoo kanattis Phexros kan inni jedhu hundumti keessan dhaggeeffadhaa. Hundumti keessan hafuuraan dhageetti yaada garaatiinis tokkummaa qabaadha. Egaa waan biraa keessan laliccisa malee dhugaatti Waaqayyo kan beeku tokkummaa qabnaa yoo jettanii jalqaba irratti dubbadhee nan ta'a. Takka akka itti dubbadhee hin beeku. Keessumaa Oromoo ta'e. Warra kaanii nan gashachuutti hin jiru. Warran tajaajilu, warran keessa jiru, warran keessa tajaajilamu. Harka caalaa isuma kanatti bakka ta'eef warra kaanis isuma tajaajilleeyyuu. Deebi'ees immoo wal bukkee yeroo qabnu warra kaawwayya an keenyarra dhugaa dubbachuuf. Yeroon akka jedhu sa'a abbaan ija jaamse, sa'a abbaan gaafa cabse immoo ija jaamsaa isa jedhan isaan miti. Riyaalitiin dubbadha, dhugaan dubbadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanuma jedha Phexros hundumti keessan hafuuraan dhageetti yaada garaatiinis tokkummaa qabaadhaa jedheetu obboloota jaallachuudhaan ilaalaa ija hafuuraati kunis gara laafinaan arjaan gara laafessa gad of deebisuudhaan walii wajjin jiraadhaa jedha. Kanaaf nama gidduutti kan raawwatudha arjummaan. Maaliif yoo jettanii arjummaan Waaqayyo biraa ka'ee nu bira dhufe jira. Arjummaa eenyuyyuu namaaf gochuu hin dandeenye.
Anis taanaan isinis taanaan mucaa keenyaa kan nun goone. Haadha manaa keenyaa kan nun goone. Abbaa manaa keenyaa kan nu gochuu hin dandeenye. Tasuma gochuu hin dandeenyu arjummaa akkasii. Waaqayyo arjaan gatii guddaa gatiin kan lakkaa'amuu hin dandeenye. Baay'ee gatiin isaa shallagamuu kan hin dandeenye. Dhiiga qulqullaa cubbuu hin qabne. Waaqa ta'ee utuu jiruu nama ta'ee akka dhufee dhalatu. Ofii isaatii of kennee bifa waaqummaa isaatii akka waan waa'ee hin baafneetti lakkaa'ee jedha. Luqqisa kana yeroo baay'ee deddeebi'ee tajaajila zuumii kan irratti yeroo baay'ee dubbadheera. Handhuura kiristaanaati bakka ta'eef. Yeroo hundaa barbaade lallabamu immoo Kiristoos Yesuus hin lallabna bakka ta'eef. Arjummaan akkasii biyya lafarra hin jiru. Jaalalli kanarra caalus hin jiru Macaafa Qulqulluu. Hin jiru. Jaalala afaaniitu hin ta'in jaalala hojiin mul'ate. Hojii attamiitiin arjummaa guddaadhaan mul'ate. Filiphisiis boqonnaa 1-2 lakkoofsa 1-8 gaafa dubbistanii seenaa kana hin argitu. Seenaa dinqisiisaa. Maqaan Waaqayyoo baruma baraan kan eebbifame haa ta'u. Arjummaa Waaqayyootu nu qaqqabnaan akkasitiin teenyee wal ilaallee sagalee Waaqayyoo walitti dubbanna. Warri arjummaa kana simanne hin jiran yeroo kana. Yoo hin machaa'u, yoo wal ajjeesuu barbaadu, yoo hatuu barbaadu, yoo hin sirbu, yoo waan adda addaa hojii cubbuu keessa jiru. Arjummaa isaatti nuu galee ofuma isaati arjummaa isaatiin nu waamee akkasittiin teenye sagalee Waaqayyoo walirraa dhaggeeffachuu dandeenya. Filiphisiis boqonnaa 2 lakkoofsa 1-8 jiruudhaan dubbisaa. Meena dhaggeeffadha. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiin wal jajjabeessuun karaa Hafuura Qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Isinii kennaman jedhu. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Isiniif kennamaa kadhadhaa. Jabaadhaan jedhu isiniif nuuf kennameera jedha. Harka keenya keessa jechuudha. Maaliif yoo jettanii gaafa Kiristoos Yesuusitti amannee Hafuura Qulqulluun mallatteeffamneera. Efesoon boqonnaa 1:13 dubbisadhaa. Mallatteeffamneera. Hin mallatteeffamne jechuun maa jechuudha? Mucaa isaa taaneera. Qabdii nurra kaa'ameera. Amalli Kiristoos Yesuus nu keessa galeera. Maayin amala isaa keessaa tokko gara laafummaan jira. Jaalalli jira. Arjoommi jira. Ofiif dhiisanii namaaf jiraachuun jira. Of bira dabarsanii nama of garasitti jaallachuun jira. Isa kanatu iddoo kanatti immoo warra Filiphisius kanaan isinii kennameera. Egaa karaa Kiristoos immoodha. Karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiin wal jajjabeessuun karaa Hafuura Qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaaf namaaf yaaduun waliif yaaduu dandeera laa arjummaa sira garaa irratti nuuf kennameera. Maqaan isaa eebbifamu. Ammas isin warra yaada garaa tokkoo ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalattanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaaf naa baasaa lakkoofsa 3 gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra dhaggeeffadhaa gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'amanii yaada of tuulummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa. Dubbii koo naa qabaa. Arjooma jechuun walii keenya gidduutti kan ta'udha nama biraa jiraachuudhaan. Iddoo kanatti immoo maayidha Paawulos? Warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'edha. Obboleettiin koo anarra caalti. Obboleessi koo anarra caala. Mana Waaqayyoo kana keessatti Waaqayyo sanuu kenneera hojjeta. Ayyaanni sarra jira. Ayyaana sarra kaa'eef Waaqayyoo galateeffamu. Waliin jedhaa. Anarran caalaa beekaa. Ana caalaa miti. Kanaafitu Phaawulosii hunduma keessaa gadadamaa gaddeebi'aa kanan ta'edha. Gatata kanan ta'edha. Isa ofumaan afaaniin gatata kanan ta'edha. Yeroo tuqaman immoo ana yoo abbaa isheen na tuqan ilma warra akkasii jedhan miti inni kun. Dhugaadhumatti jedha garaadhumarraa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 4 immoo lalaa. Isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isitti tolu duwwaa hin ilaalin jedha. Arjummaan akkas jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos arjaan inni guddaan ta'e biyya lafaa kana dhufe
anaaf isiniif jedhee anaaf isiniif jedhee dhugaadha gad of deebisee dhiiga isaa dhangalaasee nuuf jiraate bakka hamminni ta'e anaaf hamminni ta'e siif obboleettii ko hamminni ta'e siif obboleessa ko anaaf isiniif biyya lafaatiif wangeela Yohaannis boqonnaa 8:16 giddu galeessa kitaaba qulqulluu ishee xiqqoo jedhu warri macaafa qulqulluu qoratan maaliif yoo jettan hunda walitti qabdi waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallateeroo tokkicha ilma isaa amma kennutti kennaa jechuudha. Eewu kan arjoomu roo anima abalu birrii 10,000 arjoome abalu 1,000 arjoome abalu miliyoonii 1 arjoome abalu mana isaa kennee arjoome abalu qulfii makiinaa kennee arjoome jedhe yeroo birrii reezii godhan biyya kana akka godhee arjoome jedhanii dubbatu. Hin arjoome jedhanii dubbatu. Hin arjoome jechuun maanni isin biraa gara namaa dhaqe jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis ofii isaatii dhufee ulfina isaatiin arjummaa nutti argisiise nuuf jedheeti. Ee'uuf jedhee miti anaaf isiniif jedheeti. Arjummaan akkasii biyya lafaarra hin jiru. Isa kanatu Filiphisius amma lafa laalle kanarratti immoo walii keessanii fi ofii duwwaa otuu hin ta'inii arjummaan akkas jechuudha. Nuyi biraa waaqa biraa gara keenya dhufee nu biraa immoo gara namaas hin naqa. Nu biraa immoo gara waaqaas hin naqa. Waaqayyoo hiyyeessa ta'ee miti kan nu arjoomu. Maaliif ree ofii isaatiitu tokko keessaa kudhan keessaa tokko waan keessa miti jedhen kooti jedhen. Jannata Eden keessatti illee Addaamiif Hewaan yeroo kaa'ee muka hundumaatti argisiisee kana nyaadhaa kana nyaadhaa kana nyaadhaa kana nyaadhaa kana nyaadhaa jedhetu ishee kanatti hin bu'inaa maaliif jennaan kooti jedhe. Kanarraa gaafa nyaatta hin duutan kootti hin bu'inaa jedhe. Namooti baay'een kurnaffaan kan inni jalqabame jannata Eden keessatti kan isaan jedhaniif kanaaf. Waaqayyo kan isaa kan ta'e adda baaseen. Ammas hiyyeessa miti. Hin arjoomne yeroo jennu Waaqayyo arjooma guddaa nutti argisiiseera isaafis kan isaa kan ta'e ilaannaaf. Walii keenya gidduutti immoo dhuunfaa walii keenya gidduutti immoo maanni waliif arjoomne. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isin amma 8 dhaqaa dubbifadhaa anirran darbaa. Gooftaanis waaqa arjaadha. Sira dubbiseera kan. Arjummaansaa bara baraan. Arjummaansaa kan guyyaa tokkoo miti. Arjummaansaa kan nama nuffu miti. Arjummaansaa kaleessa si arjoomeera maalan moo mita si arjooman jedhu. Yeroo tokko waldaan keenya manatti ijaaramaa jira bakka ta'ee fi buusiin hin fuudhamamni. Buusiin fuudhameetu immoo buusii lammaffaa wanti jedhamu tokko jira warra ga'uuf ka'u. Maanni jiraan kun nuti qaqaawweera ijaaruu barbaanna buusii lammaffaa kan hamma dhumaatti isin kadhannaa jedhameetu amma immoo namooti baay'een itti baay'atanii garasii garanaan buusii kana buusu. Yeroo hundaa torbee buusiin lammaffaan kun jira mana waaqayyootiifis hin buusnaa si'a lama sadiif haa gaafatu. Nan yaadadha namni tokko baay'ee arjooma waldaa keenya sana keessatti waaqayyo isaa eebbisu nama guddaadha. Birrii baay'ee kenna dhugaan isiniin jedha. Nawaamii maa inni nan dhufe maanaan jedhe. Maa inni naan hin laanna. Kurnaffaan laanna. Guyyaa horii reezii gootanis hin laanna. Amma seedhumti akka warra bataskaanaa karaarra dhaabatanii isin jaaxilaa nama harkaa fuutanii galga gashitanii eegannuu dadhabnee eegaluuf kaanee keessa deemtan kun nan uffisiisee. Dhugumatti hin faradu nama nuffisiisa. Waaqayyo garuu bara baraan hin nuffu arjummaansa. Inumatti qaxxala kan isheen adda kansa. Kaleessa si arjoomee si fayyisee cubbuu si dhiisee sirra darbeeran jedhu har'as nama bakka taane biroo dogoggarru arjummaa kootiin sin oolcha mucaa koo hidhee oollu qabu. Arjummaan koo siif bal'aadha. Garaan koo siif bal'aadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Waaqayyo akka namaa miti bakka akka namaas hin ta'in akka namaas ta'uu hin danda'u. Kanaafitu kan akka waaqayyo waaqni jiru jedhee Musee yeroo dubbatu an argeera eeyuu keessan garas jechuutti raama. An argeera mi'eeffadheera dheekkamsa isaas argeera obsa isaas argeera nama baachuu isaas argeera danda'uu isaas argeera haaleluyyaa arjaadhan. Luqqisa kana dubbifadhaa seera boqonnaa 34 lakkoofsa 6 dubbifadhaa. Faarsaa 135 lakkoofsa 10 dubbifadhaa. Maaliif yeroo koo wajjin adeemuuf jedheenii baay'ee dubbisuu dhiifama naa gootu. Kanaafi
Luqaas boqonnaa 6:35 irra jiru nan dubbisa garuu. Luqaas boqonnaa 6:35 irra jiru. Luqaas boqonnaa 6:35 irraa akkana jedha. Ilaa nan dubbisa. Isin garuu dhaggeeffadhaa mee kana maaloo. Isin garuu diinota keessan jaalladhaa. Gaariis godhaa. Nuuf baasu jettanii otuu hin abdatinis liqeessaa. Gatiin keessan guddaan ta'a. Ijoollee abbaas hin taatu. Innoo warra galata hin qabnee fi warra hamootaaf iyyuu arjaadha. Maqaan Kiristoos bara baraan ulfaatu. Meera dhaggeeffadhaa mee. Isin garuu diinota keessan jaalladhaa. Gaariis godhaa. Nuuf baasu jettanii otuu hin abdatinis liqeessaa. Gatiin keessan guddaan ta'a. Ijoollee abbaas hin taatu. Maal gochuu keessaniin? Nuuf baasu jettanii otuu hin abdatin liqeessuu keessaniin. Diinota keessan jaallachuu keessaniin. Gaarii gochuu keessaniin. Fakkeenya immoo yootu nuuf ta'a. Ilaalaa. Innoo jedha. Innoo eeyyoon Kiristoos. Innoo warra galata hin qabneef warra hamootaaf iyyuu arjaadha. Haaleluyya. Innoo warra galata hin qabneef nyaatanii quufanii irratti miilla isaanii kaasanii humna keenyaan quufnee nyaanne warra jedhaniif. Dafqa keenyan nuu fide, dandeettii keenyan nuu fide, sammuu keenyan nuu fide, barumsa keenyan nuu fide, mala hojii beekuu keenyan nuu fide, nama nagadaa ta'uu keenyan nuu fide, dhibbarraa dhibba buusuun nuu fide malee maan warra jedhaniif illee jechuudha. Warra galata hin qabne jechuudha. Warra hamootadha. Isaaniif iyyuu maan arjaadhannidha. Eewu waaqni keenya. Arjaa waan ta'eef aduu wal qixxee baasaaf. Arjaa waan ta'eef bokkaa wal qixxee roobsaaf. Arjaa waan ta'eef bakka waan hundumtuu akkuma nu jiraannutti jiraata. Yeroo tokko tokko namooti hinaafanii arjummaa waaqayyoo kana ilaalaniitu maali ankoo hamma oomitti dhufumaan rakkadhee jiru akka Aasaaf faarsaa Daawit boqonnaa 73 akka barreeffame jirutti. Ofumaan tsoomee, ofumaan qooqee, ofumaan akka ta'e waaqayyoo warra qulqullootaaf akkasii ankoo garuu yeroo ilaalan kufuuf ka'eera. Warri kaanii cubbamoota akka barbaadan ta'u waan barbaadan dubbatu iji isaaniiyyuu cooma bokokseera. Harraba isaanii waan barbaadan godhu waan tokko waan itti hir'ate hin jiru. Ankoo garuu akkam miti jedha. Diinota keessan jaalladhaa. Waan gaariis godhaa. Otuu naaf deebisu jettanii yaada liqeessaa. Sababiin isaa immoo isa kana. Inni eewu Iyyesuus. Warra hamoota, warra isa hin beekne, warra isatti geessaniif iyyuu arjaadha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kiristaanoti immoo baay'ee doonna killeedha karaa tokko tokko yoo ilaaltan yeroo baay'ee wayinna dhiba. Wanta kana yeroon kaasu nuyi waan tola fayyinee ayyaana kiristoonii fayyinee fi qabxiin kottaanus kanuma tuttuqa. Arjoomuu kana badaa dhimma ittiin qabu. Hin arjoomu. Warri gara biraan immoo hojii gaariidhaan fayyinaanii waan yaadanii fi baay'ee arjoomu. Mee takka biyya kana dhuftanii biyya keessa jirtan hin beeku biyya kana keessa warri jiraattan. Waldaa Pirootestaantii bira sanbata guddaa kadhattuun tarreedhaan taa'ee kadhatu tokko argitan. Hin jiru. Qaruma hin jiru. Waldaa Ortodoksii bira garuu keessumaa gaafa bobba'u ka daarii kee amma daariitti jira. Lafa argatan beeku bakka ta'eef. Wanta arjoomuun dhoowwaa miti. Arjoomuudhaan hin fayyinu malee. Sagaleen Waaqayyoo baay'ee bifa ifaa ta'een nuu ka'a. Eewun fakkeenya godhate Kiristoos Yesuusiin. Lubbuu isaa kennuun arjoomeera. Dhiiga dhangalaasuun arjoomeera. Rakkataa gargaaruun arjoomeera. Warra bo'oon dhaqee wajjin bo'uudhaan warra beela'anii waan nyaatan dhaban midhaan kennee fi ajaa'ibsiisee arjoomeera. Arjoomuun nun hiyyoomsu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf mana Waaqayyoo keessatti yaadaan walii arjoomuun, gochaan walii arjoomuun, kadhaan walii arjoomuun, waan qabnu walii arjoomuun sagalee Waaqayyootu nurraa eega. Maalii yoo jettanii ija hafuuraa keessa tokkodha. Bakka ijaa jedhe gooftaan. Hin qabne taanaan nama ija hin qabneedha. Akka harbuu sanaa taata. Ija dhabuun immoo baay'ee rakkisaadha.
Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo ija keenya nuuf haa banu. Waaqayyo harka keenya nuuf haa hiixachiisu. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Keessumaa kan Waaqayyoo kan ta'e akka adda baafnu Waaqayyo nu haa gargaaru. Jaaffaa gaarummaadha. Gaarummaa jechuun hojii gaarii hojjechuu jechuudha. Arjoomuun mataan isaa hojii gaarii keessaa tokkodha. Kanaafin sila qabxiin koottaanu kun walidha kan isiniin jedhe kanaaf. Maatewos boqonnaa 5:16 lallaba gaararraa gooftaan Yesuus Kiristoos lallabe keessaa tokkodha. Lallaba gaararraa gooftaan lallabe keessaa tokkodha. Maatewos boqonnaa 5:16 isiniin dubbisa. Maatewos boqonnaa 5:16 isiniif dubbisa. Akkana jedha firoottan koo. Namootni hojii keessan isa gaarii arganii ilaala gaarummaa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennanii fi ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti ta'iif jedheen. Namoonni maal argu hojii keessan isa gaarii. Maaliif gaarummaan ija hafuuraa keessaa tokkodha. Ija hafuuraatti amittiin godhan karaa Kiristoos Yesuusitti amanneetu hafuura qulqulluudhaan guutamnee Kiristoos irratti hundoofneeti. Damee muka wayiniis ta'e irratti damee taanii maxxanneeti. Namooti yeroo argan hojii keessan isa gaarii yeroo argan illee dhuguma kun kiristiyaana Waaqayyo dhuguma ofii amanuu baatan illee Waaqayyo gaarii akka ta'e labsuu dandeessu. Ifi mul'isuu dandeessu. Ifa gaararraa ta'a kan jedhu ibsaa baannee shaamaa baannee deemuu miti. Maarree hojii gaariidhaan mul'ifna. Gaarummaan baay'ee barbaachisaadha. Ajaja abboommiidha fooyyessuu hin dandeenyu. Gaarummaan kan hin argamu gaarummaa yaaduudhaan argama. Keessaa ka'a gaarummaa yaaduuni harrabi keenyas gaarummaa dubbata. Harki keenya gaarummaa godha. Yeroo gaarummaa taatan gaarummaan keessaa ka'ee gara bakkeetti ba'a malee bakkee gara keessaa itti sun dhufu. Maaliif keessi keenya lafa bultee hafuura Waaqayyooti bakka ta'ee fi amalli Kiristoos keessa jiru keessa ta'u kan duratti mul'atu keessaa kana. Amala gooftaa keessa tokkodha gaarummaan. Maqaan isaa kana eebbifamee haa ta'u. Inni Waaqa gaariidha. Namooti baay'een yeroo tokko tokko yeroo waan go'an dhaban Waaqayyo gaariidha jedhu. Bisootii fa'aa yeroo itti dhaga'amudha. Yoo inni namni yeroo ta'uu fi didudha Waaqayyo gaariidha jedhu. Waaqa akka namaan ta'in jedhu. Waaqayyo arjaadha jedhu. Waaqayyo arjaadha Waaqayyo gaariidha. Akkuma kana immoo isinis gaarii ta'a isinis arjoomaa jedhee immoo nu abboomaa jira. Maaliif amalli Waaqayyoo keessa jiru nu keessa akka jiraatu barbaada. Garaa Kiristoos Yesuus qabaachaa ture akka qabaannu sagalee Waaqayyoo nu abboomu. Yaada Kiristoos Yesuus qabaachaa ture qabaadhaa jedha. Amalli isaa nu keessa jiraachuu qaba. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni gaarummaa nuu oolee miti kan nu gaarummaa goonu. Isa gaarummaa nuu nulleef iyyuu arjummaa sila ilaallee Luqaas boqonnaa 6:35 irratti diinota keessan iyyuu kan godhaa jedha. Maaliif hojjettani inni jedhaam inni Kiristoos. Maal godheedha? Warra hamoota warra galateeffachuu hin beekneef iyyuu arjummaa godhe jedha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaan isaa kana eebbifamee haa ta'u. Gaarummaa yaadaa fi hojii gaarummaan yaadaaf hojii gaariidhaan mul'ata. Ergamaan dubbadhe keessaa ka'a. Namaaf yaada gaarii qabnaa, waliif yaada gaarii qabnaa, waldaa kiristaanaatiif yaada gaarii qabnaa, biyya lafaa ollaa hojii jiraannu hojii yaada gaarii qabnaa. Yaada gaarii yeroo qabaannu hojiin keenya gaarii ta'a. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojiin keenya gaarii ta'a. Yeroo yaada gaarii qabaannu. Galaatiyaa 6:9 kana argan. Galaatiyaa 6:9 kana argan. Galaatiyaa 6:9 kana argan. Nan dubbisa Galaatiyaa 6:9. Akkana jedha Galaatiyaa 6:9. Alaa dhaggeeffadhaa. Yeroo isaatti humna otuu hin dhabin galfachuuf waan jiruu fi ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu. Maal jedha? Yeroo isaatti humna otuu hin dhabin galfachuuf waan jirruuf ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu.
intini ta'uu qabna ijoolleedhuma naannoo tokkotti dhalanne taanee ibroota jenna walgahii ibrootaa jenna sagantaa ibrootaa jenna ibrootuma jedhamee beekameera sagantaan sun maqaa qaba garuu ibrootaan beekame maaliif ka'umsa keenyatu ibroota boqonnaa 10:24 ture sagantaa sanaa wal kurfeessinee namootarraa horii sassaabnee namooti biyya ormaa jiran illee irratti warri biyya Ameerikaa jiran biyya Noorweey jiran Swiidinii jiran irratti hirmaatanii yeroo booranni beelee si'a sadii ranne an si'a lamaa qabbanee hojii si'a tokko ranne si'a sadii ranne daakuu geessine ayisuusuu tokkotti isa lamaffaatti immoo daakuu gara kuntaala 400 godhanne zayitii geessine yeroo geessine nuyi nama beelee geessine malee kiristaanotaan geessine kan isin dhandhee isa biyyi buusaa gonofaatti kennee darbu buusaa gonofaatti ilaannu nu eeyyama lafa isaan jiran ganda isaanii ranna jennaan maaloo isin nannaan jiranii waraqaa caafanii nu kennan ganda isaanii ranne takka arginee hin beeknu kiiloo 50 nuu laatamee hin beekamu kiiloo 50 irree fi baay'ee gammadanii baay'ee tokko si'a sadii deebine begiin yeroo beela'etti begiin mun ganna keessa feenee ranne gara birrii miliyoonii 2 oliiti kan ba'e kan sirribu. Ibroota jedhee beekama. Maaliif yoo jettan isa sammuutti namnaan dubbadhe. Ibroota irraatii ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irratti hundaa'eeti kan isin dhibu kan yaadisuun nama tokko keessa ka'ee hundi keenya maaf hin hojjennu jennee hojjenne. Har'ayyuu sagantaa birootaa jedhee beekama. Sagantaan sun baay'ee guddateera magar malee guddateera. Namooti baay'een ofii barbaadanii ija isaa arganii irratti hirmaataa jiru. 10:20 24 akkana jedhala 10:24 jira siniin dubbisa ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 24 jaalala argisiisuudhaafi kana ka'umsi keenya jaalala argisiisuudhaafi waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada waliin kaafna kana ture ka'umsa maal gochuuf jaalala argisiisuudhaaf attamitti waan gaarii hojjechuudhaan kottaa tuttuqnee yaada waliin kaafna jedha sagantaan sun baay'ee cimaadha kan isin dhibu xiqqoo kanaan ka'e gaarummaa hojjennee kaana dhame otuu nama addan baasin kanaan kan ka'e irraa lallabdooti wangeelaa lubi nama tokko lallabdoota wangeelaa namoota gara 5 otuu tajaajilaaf deemanii miilli cabee kan itti cite otuu hojii wangeelaa irra jiranii kan biirii bu'anii caccaban kan namni gar tokko laashee ciisu kan dhukkuba onnee godhatee waldaan gattee qorichatti bitamuu dide ji'aan gumaachaa jira namoota 5 warra immoo iji jaamaa miilli caccabaa meeqa kan ta'e immoo bakka hallee funaannee nama 10 ji'aan kaffalaaf jirra. Barattoota harka qalleeyyii ta'e nama 200 dabtarii yuunifoormii caammaa borsaa binneef waggaa 2ffaa. Miseensoti keenya amma gara nama 200 ta'anii dhufanii kan itti dabalaman. Ji'aan buusii qabna. Kun hundumaan garraamummaa argisiifna. Eeyyutti otuu amantiin addan baasin. Ma'eewun nama keenya mana dandeenye kan dadhabe. Tajaajilaa gatamee waldaanis gatte. Ijoollee isaa qullaa daaranii hafan. Otuu deemanii paralaayisii kan ta'an nama 2 jiran. Tokko waxxaa'ee tokko nama guddaa. Tocho'uu hin danda'an wiilcheerii nama hin binneef. Har'a waaqayyoof galatu gaarummaa ka'e kanaanii otuu hin dubbatin ibroota inni jedhamu kun ka'ee maqaan isaa Noorweetti maqaan isaa Ameerikaatti maqaan isaa eessatti namooti biyya alaa miseensa ta'anii itti hirmaatanii waan gurguddaatu hojjetamaa jira. Kiristoostu keessaa mul'achaa jira. Waaqayyoof galanii guddaan ta'u. Maaliif yoo jettanii kan uumamne kan waaqayyo nu uume illee mataasaa hojii gaariidhaaf. Gaarummaa akka nu uume waaqayyo. Gooftaaf galanii guddaan ta'u. Kanaafitu iji kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Hojii gaarii garaa namaa ciibsa. Waaqayyo hojii gaarii kanaanitu waan gaarii ta'e kana goonuuf kan nuti uume. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa attanii argattu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa. Akkana jedhe Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa isin dubbisa laala dhaggeeffadhaa. 2:10 irraa. Haleluuyaa. Akkana jedha.
Nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuu fi karaa Kiristoos Yesuus uumamneedha. Kanaaf uumamte obboleettii ko. Kanaaf uumamne obboleessa ko. Kanaaf Kiristoos hin arganne. Kanaaf uumama harka isaatiiti nuyi. Maal akka goonu nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse. Isa ofii isaatii hojjetee nu argisiise. Dursee qopheesse keessa akka deddeebinuu fi karaa Kiristoos Yesuusiin nu uumedha. Kanaaf hojii gaariin immoo garaa namaa ciibsa, yaada namaa ciibsa. Isinuu isinii tola. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa 2:17 inni dubbisne hin arganna. Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa 2:17. Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa 2:17 irraan arganna. Akkana jedha. 2:17 irraa. Innumti garaa keessan ajajjabeessu hojii gaariidhaaf dubbii gaarii hundumaas isinitti haa cimsu. Isinii haa cimsu. Hojii gaariidhaan isinii haa cimsu. Kanaaf hojii gaarii Waaqayyoon hin gammachiisa yookiin immoo Waaqayyo hin gammadu hojii gaariitti. Ibroota boqonnaa 13:16 irraas kan argattu dha gaafa laaltan. Ibroota boqonnaa 13:16 irraas kanuma argattu dha gaafa laaltan. Kanaaf hojii gaariin Waaqayyoollee hin gammada hojii gaariitti jechuudha. 13:16 irraa gaafa dubbifnu akkana jedha. Ergammaa isinii dubbisee ture jedhee namana. Wanta gaarii gochuu waan qabdan warra kaaniin ga'us hin dagatinaa. Waaqayyo aarsaa akkasitti maal godhaa? Gammada. Waaqayyoon amantii malee gammachiisuun akkuma hin dandeenye iddoo kanatti immoo gaafa laaltanii wanta gaarii gochuu waan qabdan warra kaaniin ga'us hin dagatinaa. Maaliif Waaqayyo aarsaa akkasitti maal godhaa? Hin gammada. Itti tola. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Ija hafuuraati. Kanaaf hojii gaarii fi kaka'uunis nurra jiraata. Ergamaa isii dubbiseera Ibrootarraa. Hojii gaariif keessi keenya kaka'uun nurra jiraata. Hojii gaariidhaaf tuttuqaa wal kaasaa jedha midhachi warra hundaa'u. Isa rafe dammassaa tuttuqaa maal godhaa jedha wal dammassaa wal kaasaa jedha. Ibroota 10:24. Jaalala argisiisuudhaaf hojii gaariidhaan tuttuqaatii wal dammassaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa kana. Kanaaf hojii gaariin yookiin hojii gaarii gochuun gaarummaanii fi arjummaan wal simee deema lamaan isaa kun jechuudha. Kanaaf ija kana gaafa laallu an arjummaan na keessaa mul'ata. Donna killee jedhu mana muuti warrumti Waaqayyoo hin beekne. Donna inni baafamanii isaan donna killee na yaadadha. Birrii reesii gochuu barbaanneet hojii gaarii kanaaf teenyee amboordii isaa keessa jira. Namoota abaluu waamna. Birrii walitti qabneetu hoteela guddaatti beeknee misaa afeerree achitti itti himna jennee abaluu waamna yeroo jennu namni tokko na yaada abaloon jedhe maal dhiisa killeedhaan dhiisaa. Maaliif waraqata keenyaan taphanna? Maaliif yeroo keenyaan taphanna? Nama biraa dabarra. Maal akkamittiin kan hubatu an argeera. Lakkeenni dinnee waamne. Gaafa dinnee waamne ani isin komadheen ture hojii kana keessaa na dhabsiiftanii turtanii Waaqayyo sinaa eebbisu aannan dhufa akkas jedhe. Guyyaa tokko achiin hin baane. Anan nama kana ceepha'uutti hin jiru. Arjaa jechuun salphaan seenaa. Baay'ee waliidha. Waaqayyoo galanii guddaan haa ta'u. Ija kamtu nurra jira firoottan koo. Ija kamtu immoo nurraa dhabamee shoolligee jira. Ija immoo sana immoo xinnoo ishee qabaannee guddifachuu kan dadhabne maayinni. Torbaffaa amanamummaa. Kun mata duree bal'aa irratti lallabamudha. Ammas yoo fudhattan Waaqayyo Waaqa amanamaadha. Waaqa arjaadhaa, Waaqa irraa miidha akkuma jennu Waaqayyo baayirii ofii qabu, kaaraaktarii ofii qabu, amala ofii qabu kun qabaannu barbaada. Maaliif hafuura isaan nu keessa jira? Maaliif ijoollee isaati? Maaliif isarraa lammaffaa dhalanne? Bakka gurbaa tokkotu abbeen isaa horii qabu. Yeroon isaa tureera barrisaa. Kiristoos tamannaan baay'ee isaan immoo hin jaallatan warruma pheenxeen jaallatan bakka ta'ee fi mana ari'an. Gaafa mana ari'anii warri kaanis mana ari'anii warri horii qaban kun ijoollee baay'ee wal faana amane. Ji'a tokko booddee warri kaan deeffatan, ji'a lama booddee warri kaan deeffatan, ji'a sadii booddee warri kaan deeffatan. Abbaan gurbaa kanaa baay'ee hamaadha. Hamma dhumaatti dide kan isin dhibu. Hamma dhumaatti dide. Gurbaa kanaa
amala isaa tokko tokko baay'ee nutti dhiyaata akka maatiitti bakka ta'ee fi baay'ee rakkate baay'ee joore deemnee yaada tokko tokko gaafa itti kaafnu laa asiin miti asiin na kutaa jedhe. Maaliif akka taata too kiristaanaa? Maaliif ati immoo akka namaatti yaaddamaan jabaattu jennaan ingida naan jedhe eessaan fidaa jiinii abbee kootiin na keessa jiraam naan jedhe. Yoon kiristaana ta'esi jiinii abbee kootiiti. Du'u nan du'a. Biyyoon nyaadhu bakka garaa kutadheera waaqayyoo nan jiraadhu. Waaqayyoon immoo kakuu naa galeera. Gaaf tokko yeroon hin dhufa jedhe. Kan isin dhibu ammaa kana biyya alaan deema dhiyeessaan bahee jooree Iraaniin bahee eessaan bahee Sudaan keessa waggaa meeqa jiraatee hin bade jedhamee deebi'ee dhufee warri dur isa ari'atan abbaa isaa dabalatee obbolaa abbaa dabalatee lafi isaan boqotan nama Finfinnee keessatti mana isaati. Waaqoosa kaasee akkuma jedhu. Garuu wanta abbaa isaarraa fudhatee kiristaanuma ta'ee wanta inni of keessaa baasuu dadhabe jira. Maaliif? Nummoo zarii hin bannerraa jireenya bara baraa akka dhaalluuf karaa Kiristoos Yesuusiin lammata dhalan maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Amalli Yesuus Kiristoos keessaa tokko immoo arjummaa garraamummaadha. Ammas amanamummaadha. Waaqayyo waaqa amanamaadha bara baraan. Kanaaf amanamummaa inni jedhu jira. Amanamaa. Maatiyus boqonnaa 23 lakkoofsa 23 Fariisota beektota baay'ee jirru kun baay'ee beektota. Seera Musee beeku, macaafa beeku, seera jaarsoliin itti dabalan beeku, wanta godhamuu qabu wanta hundumaa beeku. Harka isaanii keessa jira. Macaafa raajotaa dubbisaniiru, macaafa Musee dubbisaniiru, faarsaa dubbisaniiru, macaafa seenaa dubbisaniiru, waan hundumaa beeku kan isin dhibu. Fariisoti kun garuu rakkina guddaa qabu. Maatiyus boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irraa hin ceepha'e gooftaan. Maaliif ceepha'e yoo jettanii mee kutaa sana naqee isinii dubbisa. Warra ceepha'aman keessaa tokkodha. Maatiyus boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irraa isinii dubbisa. Akkana jedha. Maatiyus 23 lakkoofsa 23 irraa. Ilaa. Barsiisota seeraaf Fariisota of hin arginee nana. Isiniif wayyoo baala kefoo inchilaalaa ija dimbilaalaas 10 keessaa tokko waaqayyoof hin kennitu. Garuu seera waaqayyoo keessaa isa caalaa barbaachisu kan akka firdii qajeelaa gara laafinaa amanamummaa hin dhiiftu. 10 keessaa tokko baasuu otuu hin dhiisin isa kaanis immoo raawwachuun isiniif ta'a ture. Meena dhaggeeffadhaa. Fariisoti macaafa qulqulluu keessaa Kiristoos Yesuus kan inni ittiin jaje keessaa seeratti hidhamanii jiru bakka ta'e maanni keessa ba'anii baala kefoorraa kurnaffaa kennu. Inchilaalarraa kurnaffaa kennu. Dimbilaalarraa kurnaffaa kennu. Waan tokko hambifatan. Gaarummaan isaanii wanta gaarii isaanii Kiristoos kan inni dubbate kana duwwaa. 10 keessaa tokko waaqayyoof hin kennitu. Garuu seera waaqayyoo keessaa isa caalaa barbaachisu. Isa kam? Isa caalaa barbaachisu. Maal fa'in? Kan akka firdii qajeelaa jechuun maal jechuudha? Firdii qajeelaa laattan firdii dabalaattu. Deebi'oo gara laafina hin qabdanidha. Waa'ee garraamummaa, waa'ee gara laafummaa ilaallee gara laafina hin qabdanidha. Deebi'oo maal jedha? Amanamummaan dhiiftu. Hin amanamtanii. Amanamoo miti isinii. Kun immoo hunda gara caalaa. Kanaaf isiniif wayyoo. Kutaa sanatti aanaa dubbisaa warra Fariisota ilaaltan seenaa isaanii. Isiniif wayyoodha. Ija kanas ofirraa hin qabdanii. Inshilaalarraa hin baaftu. Ija kefoorraa hin baaftu. 10 keessaa tokko laattu. Isa caala kan caalu garuu hin dhiiftu. Isa keessaa tokko maal? Firdii qajeelaa bara dhiisuudha tokko maal? Gara laafinas hin qabdanii hamoota isinii. Kadhataa walii assaababdanii mana hiyyeessotaa saamtu. Ulfina mataa keessanii barbaaddu. Deebitanii hoo amanamummaa ammoo hin qabdanii. Amanamummaa jechuun maal jechuudha? Abbaa kennattaa jechuudha. Abbaa kennattaa ta'uu kan danda'u jechuudha. Ilaalaa namooti baay'een akka jedhu dhugumas immoo biyya lafaa kanarratti kan keenya kan jennu hin jiru. Daawitis kan inni jedhee wanta hundumaa si harkaa fudhannee isuma si harkaa fudhanne kana deebifnee siif laannadhe. Wanta hundumaa si harkaa fudhanne kennattaa nu bira kaawwate. Nama tokkotu akkana jedha yeroo darbe lafa tokkotti wal argineetu waa'ee xinnoo horii qabaa ankoo mitiim jedhee jennaan an kennattaadha. Ani abbaa kennattaati bulchinaan jedhe.
Yeroo bulchinaan jiru immoo ofii kooti duwwaadhaan miti warra kaaniif waldaa kiristaanaatiif warra addaatiif waaqoo kan inni kenne. Namooti kana dagatanidha. Abbaa kennattaa amanamaa kan ta'e garbicha tolaaf amanamaa. Shan itti laannaan shan isa buusu. Kudhan itti laannaan kudhan isa buusu. Lamatti baannaan lama isa buusu. Garbichinni amanamaan taane immoo siriidhuma isaa ati lafan keenye nama gaafattaa lafa akkas akka hoone eeggootta sin sodaadhe ittiin hojjenne isa jedhu maa eega kana ta'uu beette warra nagadi ittiin laanneerre garbicha hamaa kan haanaa amanamaa kan hin taane jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos abbaa kennattaa. Gooftaan amanamaadha. Kanaafi amanamummaasii hin baranna sarraa eeyurraa gooftaarraa. Lammaffaa Tasalonqee 3:3 ishiniin dubbisa. Lammaffaa Tasalonqee 3:3 lammaffaa Tasalonqee 3:3 ishiniin dubbisa na dhaggeeffadhaa. Akkana jedha. Namni tokkollee sababii rakkina kana hundumaa fi hin raafamin. Isaan kanatti galuun akka nurra jiru isin ofii keessanii hin beektu. Nuyi otuu isin bira jirru rakkinni nurra ga'uu fi akka jiru duraan dursee isinitti himneerra. Akkasumas akka ta'us isin iyyuu hin beektu. Amantiitti akka isin jabeessuuf lamaa kaanii gaafa laallu yaa no dhiifama. Kutaan kun lammaffaan tokkoffaan dubbisaa jira dhiifama naa godhaa maalu. Sadii irra isa jiru lammaffaa. Akkana jedha. Sadii irra isa jiru. Ilaa. Gooftaan garuu amanamaadha. Na dhaggeeffadhaa. Gooftaan garuu amanamaadha. Inni isin hin cimsa. Isa hamaa sanas isinirraa in eega. Gooftaan sababii maal ta'eef amanamaa bakka ta'eef isin hin cimsaa isin eega. Roomeerraa immoo nu yoo amanamummaa dhabne illee Waaqayyo amanamaa ta'uu isaa hin dhiisudha. Gooftaan kun immoo amanamaa inni ta'e kun immoo nu amanee kennattaa wangeelaa nutti kenne. Kan isin dhibu keessaa isa kana. Nuyi warra itti gaafatamummaa guddaa qabnudha. Nu amanee maal godhe kennattaa wangeelaa nutti kenne. Kennattaa wangeelaa jechuun maal jechuudha? Bakka bu'aa isaa taane misraachoo fayyisuu isaati warra dubbatan jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Lammaffaa Ximootewoos 1:11-14 dhaqaa dubbisaa warra amanamoo ta'utti adaraa kennattaa kennedha iddoo sanarraa. Warra kamitti warra amanamoo ta'utti. Warruma amanamoo hin taanetti warra amanamoo ta'utti kennattaa kennedha. Kennattaa nutti kenne. Ofii isaatii dhufee arjaa ta'ee nuuf amanamee ofitti nu araarse nuyin immoo hojii araarsuu nutti kenne. Kennattaa. Namni tokko kennattaa yeroo itti laattan bakka birrii ishee itti laattan illee ayinatii isaa jijjiiruu jedhu namooti. Bakka achuma kaa'ee deebi'ee isinii kenna. Inni immoo amanamaadha. Waan itti laatte bifa isheen jijjiiruu namooti. Abbaa kennattaa. Innuu nu amanee nutti kenne jechuudha. Phaawulosis hanga dhumaatti amanamummaa kana eegee raawwate. Ximootewoos 2:4-7 Phaawulos laa waa inni jedhee raawwate isinitti himan. Ximootewoos 2:4-7 akkana jedhee raawwate. 4:7 ilaa. Wallaansoo isa gaarii sanas dhaabbadhee qabeera. Dorgommee koos raawwadheera. Amantiis eegeera. Maanni kennattaan itti kenname dorgommeessi jabaan isa kana raawwadheera. Amantiis eegeera. Akka jedhanii dubbachuu jechuun ikkoo baay'ee cimaadha. Kanaaf amanamummaa koo waan tokko hin jal'ifneedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf amma amanamummaa qabnaa nuyi. Mana keenyatti nama namnaa, alatti nama namnaa, waldaatti nama namnaa, lafa hojiitti nama namnaa. Dur yeroo komiitee faa bara dargii godhanii madirakii irratti warra pheenxee jedhanii arrabsu. Yeroo hundaa garuu komiitee gandaas haa ta'uu, komiitee mana barumsaas haa ta'uu, qarshi qabaan pheenxee malee hin filan. Qarumaan argeera. Qabbaneen kunoo misikiriidha. Iskuulii Haroo Sabbuu Alam Tafarii irratti waggaa 5 qarshi qabaan ture. Bakka yeroo hundaa qarshi qabaan narraan deemu. Ana jaallatanii miti isaan. Warri pheenxee horii nyaatanii, warri pheenxee of eeguu, warri pheenxee darasanii sobaan dhiyeessanii, warri pheenxee kanan godhanii, warri pheenxee akkasiin godhanii hin jal'isanii. Amma garuu seenaan sun hin jiru. Warra pheenxee wanti jedhamu hin jiru. Hundi keenya wal qixxaannee irraa isaanitti iyyuu caalaa. Dhuguma bakka wanti hundumtu
Namni gara keenya galagalee ilaalee isaan ta'an maan jedha isaanii filaa jedhu hin jiru qarmayyuu. Waaqayyo gooftaan ija kana nurratti qusatu ammayyuu nutti naqu Waaqayyo. Ija amanamummaa. Saddeettaffaan garraamummaadha. Garraamii. Garraamii. Kana gaaf tokko Maatewos 5 irratti waa'ee lallaba gaarii irratti waa'ee garraamummaa baay'ee dubbadheera bakka ta'eef baay'een dubbadhu. Garraamii jechuun kan waan beekne gowwaa. Sa'a jechuu miti. Garuma oofanitti kan oofamu garuma jissanitti kan luucca'u jechuu miti. Garraamii jechuun. Maatewos 5:5. Maatewos 11:29 sinan laala. Maatewos 5:5. Maatewos 5:5 akkana jedha. Maatewos 5:5 irraan isinii dubbisa akkana jedhaan dhaggeeffadhaa. Warri garraamiin gammadan isaan biyya isa abdachiifame in argatu. Mootummaa Waaqayyootti hin galuudha biyya isa abdachiifame ni jedhu. 11:29 immoo Maatewos 11:29 immoo akkana jedha. Ilaa 11:29 immoo akkana jedha dhaggeeffadhaa. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Anarraas baraa. Anoo garraamiidha. Kanan gad of deebise. Kanan gad of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu. Anarraa bara. Waanjoo koo baadhaa. Maal irraa bartu? Anoo garraamiidha. Egaa kan garuma jigetti luucca'u akka hin taane kanaan barra. Kiristoos garraamiidha yeroo jedhu Kiristoos gowwaa miti. Waaqa gara barbaadetti namni luuccessu. Kottu laarra obbolooti keessi barbaadu dhaqee of mul'isa yeroo jedhan illee akka isaan gochuuf beeka bakka ta'eefi isin naqaa anaaf yeroon koon keenya isin naqaa of mul'isaa jedhaan. Abshaala akka garraamii akka gugee abshaala akka bofaa ta'a jedhaan. Kanaafi garraamii jechuun nama gowwaa waan beenne jechuu miti. Ol of qabu yookiin of mul'isuu kan yaadnee jechuudha. Ol of qabu na argi kan hin barbaanne. Kan gad of deebisu. Tuhuut afaan Amaariffaatiin akka jira. Kan gad of deebisudha garraamii kanaan. Gooftaa alla keessumaa Maatewos 11:29 kan gad of deebisu tuhuut. Kan ol of hin qabne kan of hin tuulle ana moo kan hin jenne. Waaqoo jalatti hundumtuu sababii Waaqayyootiif naa ta'e malee annoomaa miti kan jedhu jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos garraamiidha yeroo jennu isa kana ga'a. Baay'ee narraa baradhaa kan inni jedhe iyyuu kanaaf. Maatewos 6:1-2 immoo kanuma argina. Maatewos 6:1-2 kanuma argina. Maatewos 6:1-2 kanuma argina. Akkana jedha. Yesuusii namootatti mul'achuudhaafi jettanii tola keessan nama duratti akka hin goone of eeggadhaa. Kana yoo gootan garuu abbaan keessan isa waaqarraa biraa gatiin argattan. Egaa akka warra of hin argisiifneetti namoota biratti galateeffamuudhaaf jedhanii manneen sagadaa fi karaa keessatti godhanii ati yeroo hundumaa arjoomtu hundumaatti kana of duratti in odeessifatan. Dhuguman isinitti himaa isaan kun gatii isaanii argataniiru. Eessatti lafuma irratti of mul'isuu miti. Tuutiin akkasi. Waan godhu, waan mana Waaqayyoof godhu, waan namaaf godhu illee waan tokko miti. Waaqayyoof jedhee godha bakka ta'eefi. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaafi garraamii jechuun nama gad of deebisu, nama Waaqayyoo jalatti waanjoo Waaqa osa baasise baatee ayyaana Waaqoo keessa dhokatee jiraatu. Nama of hin mul'ifne, nama anamoon jenne. Namooti baay'een na gaddisiisu ana. Waaqayyo ayyaana kennattaa amannuu nama godhee nutti kennee ayyaanuma isaa Waaqayyo kennee fi dhaqanii lafa tokkotti lallabanii milkaa'anii ichi booddeetti waldaan gaafa dhaabattu isaan bara baraan isi mataa hafu seenaasa. Bakka aanatu dhaqeechii baase lafa tokko hin jiretti hin baase qumxaan hin baase har'a abbaan illee keessa yaati jedhu. Warra akka jennootaan akka taane gatii keenya lafuma irratti fudhanneedha. Waaqayyo isinii deebisu cal jedhaa. Waaqayyo gatii isinii deebise bakka isinii deebisa. Phaawulos kan isin dhibu reebamuusaa caccabuusaa waan adda addaa ta'uusaa obboloota gowwoomsuun dhiphachuusaa dubbateetu an garuu ammayyuu yaada waldaa kiristaanaatu na qabaadha kan hundaa keessatti. Ayii hin jedhu. Ayii kanan kaffalee kan na gootanii har'a iddoo sanaa na ariitanii waggaan mana taa'e yeroo darbe wayiin natti dhufe waldaa tokkotu
walitti bu'anii dhaqeen achuma jira waldaa kana si baay'ee inni dhaqee deddeebi'ee sirreessuudhaaf. Maal jedhaan inni jalqabe warra kaleessa dhuftetu mana narraa fudhachuu barbaade. Maa jechuudhaan keeti moon jedheeniin manichumti koomitee soo egaa kee hin taane maalree ristii kee godhatte moo irratti dhaala godhachuu barbaadde moo kaleessa dhufte jechuun maa jechuudha. Hin dubbifne ati isa fakkeenya gooftaan barsiise hojjetaan tokko hojii hojjetaa ganamaa kaasee qaxaree warra kaan immoo sa'aatii 11tti dhufnaan qaxaree warri sa'aatii 11 sa'aatii tokko duwwaa hojjetanii warri ganamaa ka'an immoo guyyaa guutuu hojjetanii yeroo horii kaffaluuf immoo wal qixxee kaffalee achuma warri guyyaa guutuu hojjetan sun aaranii maalii ganamaa kaanee nuyi hammana hojjenneetu isaanii wajjii wal qixxee nuu kaffaltu jennaani abbaan hojii sun isaan isinii wilii gale isin dhoowwan dheeraa wannaan nun dhoowwanneedha maarree maal isin rakkise. Isa wilii galee argattan miti isa kanaaf immoo kennaan koo miti maal isin gashe jedhe hin dubbifanne ati kanan jedheen callee gurmaan sun waldaa sana dhiisee deeme. Warri tokko tokkos warra kaleessa dhufetu irraa fudhatee mana kana daaraa haranii haadha manaan saartee akka gootee qulqulleessitee gatii saartee lafarratti fudhachuu barbaadde moo waaqarratti fudhachuu barbaadde jennaan waaqarratti dhiisi qaba. Garraamummaan jechuun guddummaa gadi jedhanii namaaf ta'udha. Guddummaan ol jedhanii namaan ta'u. Garraamii gaafa taatanii gadi jettanii guddummaa argattu. Garraamii gaafa taatanii gaafa gadi jettan guddummaa argattu. Maatewos 18:1-5 kana barsiise gooftaan Yesuus Kiristoos. Waa'ee guddummaa. Kana barsiise. Garraamota akkasi. Ol jedhanii guddummaan argatan gadi jedhanii guddummaa argatu. Faallaadha. Yeroo sanatti bartootni Yesuusii dhiyaatanii mootummaa waaqaa keessatti hundumarra kan caalu eenyu jedhanii. Yommus inni mucaa tokko gara isaatti waame isaan gidduu dhaabbachiise. Inni dhugumaan isinitti himaa deebitanii akka mucoolii yoo ta'u abaattan mootummaa waaqootti matumaan galtan. Eenyullee akka mucaa kanaatti yoo gad of deebisee ilaala. Mootummaa waaqaa hundumaarra kan caalu isa. Eenyullee mucaa akkasii tokko maqaa kootiin kan simu inni ana simaa. Gadi jechuudhaan guddummaan dhufa. Amala akkasii immoo warra qaban garraamota. Garraamummaadhaani. Namni immoo ol jechuudhaan guddummaa barbaada. Yeroo isin gadi jettan waaqa ol isin qaba. Yeroo isin ol qabdan immoo waaqa ol isin qabne taanaan namni ol isin qabee deebi'ee immoo masalaalis jalaa gata. Namooti baay'een immoo gadi jedhee isa waaqa ol qabu hin barbaadu. Ol ka'eeru namni lafa jalaa gatu immoo ol kunoo nagatanii kan na godhan jedhee odeessaa deema ganda keessa. Na waamanii akkana godhanii sana na godhanii gatii kaffalee achi ga'ee kana ta'ee meeqa godhee lubbuu meeqa fayyisee akkuma harka isaanii jiru. Waldaa dhaabee kana godhee amma immoo kun akka daanii nagatanii. Inni kaan immoo hojii koo waaqayyo naaf argu jedhee yoo itti darbanis callisee gaafa gadi jedhu waaqayyo diinota illee duratti illee ol isa qabuu jalqaba waaqayyo. Kiristoos Yesuus du'ee du'a ka'uu isaatiin waaqayyo gar malee ol isa qabee mirga abbaasa kaa'ee jedha. Kanaaf anarraa baradhaa jedha waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Garraamummaan akkasi firoottan ko. Garraamummaan akkasi. Garraamiin waa mara hojiidhaan mul'isa malee afaaniin miti. Wacuudhaan miti, dhaadachuudhaan miti. Garraamoti ayyaana waaqayyo biraa argatu. Dubbisaa, luqqisa kana dubbisaa isin booddee ani isin hin dubbisamu. Garraamiin waa hundaa hojiidhaan mul'isa. Oduun miti, nama miti, nama arguun miti. Waaqayyo arguudhaaf. Namooti baay'een nama arguudhaaf godhu. Namoota baay'ee argee namoota tokko buusii basee keessa buusanii gaafa birrii 200 baasanii hin marmaran. Bakkeetti qabanii taa'u ammoo warri fidanitti. Bakka akkamatti qabatanii taa'u. Keessa buusu. Ishee kaan ishee 5-10 immoo namni argu. Muccooranii ajjeesanii keetti qabu. Maaliif itti yaaddanii isa sana namni arga ka'a. Ammana kennaa jedha. Namni akkasii mul'isuu barbaada. Garraamiin garuu hojii koo waaqayyoo argaa. Wanti hundumaa waaqayyoo beekaa. Waaqayyoo naa deebisaa. Waaqayyoof jedheen godhe jedhaniitu gaduuf qabu. Ayyaana argatu ni jedhu isa kana. Faallaan garraamummaa of tuuluudha. Garraamummaa maal akka ta'e baruu fi of tuuluun maal akka ta'e beekuun hin ga'a. Wal bukkee qabee haasa'uu barbaadeera. Namooti immoo isa kan barbaadu jettanii of tuulu. Hojii maxxannoo hojjetanii of tuulu. Silaa waaqayyo waan maxxannoo tokko ittiin hojjennaan bakka. Isaan ispeeshaalistii. Biyya keenya keessa akka ispeeshaalistiitti kan of lakkaa'an jiru.
dhiifama naa gootu. Inni kaan ispeeshaalistii maayitsanii, inni kaan ispeeshaalistii lafee, inni kaan ispeeshaalistii seexanaa, inni kaan ispeeshaalistii maalii bakka akka addaatti of ilaalu. Adda isinitti hin fakkaatin baay'ee gadheedha. Baay'ee rakkisaadha. Dhugaan isiniin jedha. Of tuuluun jiraannaan tiitinnaan hin jiru. Kanaaf garraamummaa maal akka ta'e faallaa isaati bakka ta'ee fi namni of tuuluun maal akka ta'e baruu barbaadu garraamummaa maal akka ta'e barbaadu of tuulummaa yoo bare of tuulummaan faallaa bakka ta'eef nuu galachuudha. Kanarra caalaa yeroo koo baay'ee itti fixu. Garraamummaa hubachuu yoo barbaanne egaa maal akka ta'e beekuun gaariidha jechuudha. Of tuulummaan maal akka ta'e yoo beenne garraamummaa achumaan iyyuu hin barraa jechuudha. Namooti baay'een immoo warra of tuuluu, lallabaan of tuuluu, raajummaa raajanii of tuuluu, waan addaa godhanii of tuuluu, waldaa eeggeessanii of tuuluu, sanan godhe kanan godhanii of tuuluu, waaqayyo gooftaan maccaa ija of tuulummaa nurraa harcaasu. Isa garraamummaa nutti alalisiisu. Isa nu barbaachisu mana waaqayyoo keessatti. Deebi'ee inni dhumaa of bituudha. Of bitu. Waaqayyoo jedhe kan dhugaa dubbadhe raawwadhaa. Ija fuuraa san salgan hin of bitu. Of bitu jechuun kun self discipline. Of qabu. Of qabuun haasaa ka'eeti. Of qabuun jireenyaa ka'eeti. Of qabuun adeemsaa ka'eeti. Hi'ii wanta jedhamu hiidhaa ka'eeti. Nan fayyadu wanta jedhamu adda baafnee barreeti. Tokkoffaa Qorontos 9:25 irraa kana dubbata. Tokkoffaa Qorontos 9:25 irraa. Tokkoffaa Qorontos 9:25 irraa. Ilaa. Namni dorgeedhaaf qophaa'u haaleluyyaa waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaarraa of hin eeggata. Warri wal dorgoman gonfoo baalarraa hojjetame isa coolligee badu argachuudhaaf kana godhu. Nuyi garuu isa hin badne argachuudhaaf hin dhamaan. Warri dorgommii dorgoman of bitu. Self discipline isaan bira jira. Nyaata isaan furdisu nyaatan. Alkooliin dhugan. Wanta fiigicha irratti isaan rakkisu coomina isaa keessan ta'a godhan otuu gumja'anii nyaachuu dhiisu. Leenjisaan isaanii kana nyaatin kana nyaatu akka godhu. Namni kee akka hojjetuuf taa'anii ka'uu ispoortii ayinatii meeqa jira. Irriba ganamaa namatti mi'aa. Ispoortii nan hojjedha. Garuu kan na dhibeessu keessaa tokko maanni irriba ganamaa keessaa ka'ee dhaqee hojjechuun nama rakkisa. Disiipiliinii of hin goone taanaan of hin binne taanaan isa yaaddan sana galma bakka hin geessan. Baala isa gonfoo ofirra kaa'an jechuun maa jechuudha? Warri Giriikotaa dur yeroo jalqaban kana yeroo fiigisan jalqabanii amma gonfoo baalaati kan isaan warra moo'eef kennan. Coolligee badaadhan immoo. Nu garuu gonfoon banne fudhachuudhaaf fiigaa irra bakka ta'eef, nu garuu gonfoon banne fudhachuudhaaf deemaa irra bakka ta'eef, nu gonfoon banne fudhachuudhaaf isa kaleessaa dhiibnee hiixachaa irra bakka ta'eef, nu gonfoon banne fudhachuudhaafitu akka Phaawulos jedhu hin fiinne bakka ta'eef. Kanaaf isa caala waan hobbituu qabnu irraa hobbituu qabna. Waan baay'een akka hin fiinne kan nu godhan. Warri fiigachi fiigan yeroo baay'ee booddeetti ilaalaan deeman booddeetti amalaaltee harkifamtaa rakkatanii nyaatarraa of qusatanii waan dhowwanirraa waan gumcaa irraa of qusatanii dhugaatii irraa of qusatanii galgalaa ganama dafqa xuruurfatanii ispoortii hojjetanii dhumarratti gonfoo fudhatu gonfoo baala. Meedaaliyaa hawwatamu fudhatu sabaduudha. Nummoo keenya isa garasi. Gonfoo ulfinaan nu eeggata maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Deemsa keenya gaafa finnu lafa ashama nu jedhee gonfoo ulfinaan nu kennu gooftaan keenya jira. Kanaaf of bitaa. Of bituu jechuun akka argine dubbannu, akka argine nyaannu, akka argine dhunnu yeroo isin jiru biddeen duwwaa miti isin jechuutti kun. Lafuma argametti argamnu hi'ii wanta jechuu qabnu adda baasuu qabna. Wanta nu fayyanne irraa of eeguu qabna. Waan nyaattan waan dhuddanis yoo ta'e ulfina waaqayyoo jedhaa godhadhaa jedha Qorontos irra. Waanuma nyaattan dhuddan illee. Na fayyadaa waaqayyoo ulfina kennaadhaa. Waan dubbattan waaqayyoo ulfina kennaadhaa. Waan dubbiftan waaqayyoo ulfina kennaadhaa. Waan ilaaltan waaqayyoo ulfina kennaadhaa. Waan dhaggeeffattan waaqayyoo ulfina kennaa jedha. Kanaaf of bituun ija hafuuraa keessaa isa cimaadha. Of bituu hin dandeenye taanaan mo'ichi hin jiru. Of bituu hin dandeenye taanaan fiigichi hin jiru. Of bituu hin dandeenye taanaan hiixachuun hin jiru. Of bituu hin dandeenye taanaan fuulduree tarkaanfachuun hin jiru kan isin dhibu. Hin jiru. Hin jiru. Namooti baay'een dorgommii keessaa kan isaan ba'an of bituu dadhabaniiti. Yeroo warri kaan shaakalanii shaakaluu dadhabaniiti. Yeroo warri kaan fiigan fiiguu dadhabaniiti. Yeroo warri kaan gaara ba'anii bu'an isaan rafanii ka'anii gaafa dorgommii gaafa raqanii meetirii 10 otoo fiigin garaanna ciniinee miilan dhukkubanii keessaa bu'u. Hin jiru.
Si'a tokko olompikii irratti gurbaanii Itoophiyaa bakka bu'ee daakaa daake tokko addunyaa irratti biyya kana itti kofalchiise yaadattu bakka ta'eef. Firummaadhumaan naqe abbaan sa'aatti ni jira bakka ta'eef. Gaafa raqamu kan kolfaa ta'e dorgomuu daakaa dorgomuu mitiiti warruma bartuu daakaa ta'uu hin dandeenye garaan isaa achi ga'a. Ka warra kaanii garaan mudhii walitti cetuuf ka'a. Hin jiru. Akkas ta'a warri obbituu dadhaban. Namooti baay'een dhukkuba irratti illee obbituu dadhabu. Hakiimiin kana hin nyaatin, buna hin dhugin, bishaan baay'isii dhugi, ashaboo hin nyaatin, sukkaara hin nyaatin, kana hin nyaatin jedhu nyaadheen du'an danda'an natti busaa jedhu obbituu dadhabanii. Dhuguma nyaatanii qaa'edha. Anna jaaladha. Jaarsi tokko du'anii Boshifarraa jedhamu. Alamtafarii kaanee Finfinnee wajjin nuuni. Akka isaan pireejarii qaban beeku. Kottu abbee laaqana nyaannaa jedhanii mana beekan tokko nageessan. Qiqqilii dhadhaan dibbinni jedhee lafeen coomni duboon keessa tuulame. Ajatanii maal gaashee farra kana nyaattu jennaan caal jedhii nyaadhu nyaannee duuna maal abbee maal barbaachisa dhabu. Obbituu dadhabu. Obbira dabarsuu dadhabu kan isin dhabu. Isoo mana qorichaallee. Disiipiliinii of gochuu dadhabu. Hin jiru. Maali badaan dhugum tokko tokkittiin dhugaama homaa miti hin jedhu. Hin dhugiin jedhee hakiimi dhiisuudha bakka. Akkuma kana obbituu jechuudha. Iji kun nurraa eegama waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf adeemsa jireenya kiristaanummaa kanuma obbituudhaan deemama. Deemsisaa mataasaa. Waaqayyoon fakkaatanii adeemuudhaaf danda'uun murteessaadha obbituun. Ximootiyoos 4:7 lammaffaa Ximootiyoos 2:4 dubbisadhaa. Yeroo koof jedheen dubbisadhu. Kanaaf maal obbinna haasaa waan barbaanne naasofnu wanti hundumaa gochuudhaaf jedha Phaawulos mirga qabna nuuf kennameera. Wanti hundumaa garuu nuuf fayyadudha. Kanaaf hore isa nu fayyadu duwwaa goona malee waanuma hundumaa mirga qabaanne jennee waan nuuf fayyadne keessa illee maaliif obbinna self discipline. Kana barbaada kiristinnaan. Kana miti biyyumti lafaallee kana barbaada. Kana isin dhibu. Wanta irraa of eeggachuu qabnu irraa of eegnee deemuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf ijooti kun jireenya adeemsa kiristaanummaa keessatti baay'ee murteessaadha. Ifa akkasumas soogidda biyya lafaa kan ittiin taanu keessa ijoota kanaan waan biraan jiru. Kurraasii qabsiifnee paawuzaa qabsiifnee mataarra keenyaan kiristaanannee deemna miti. Matsaafa qulqulluu baadhannee deemnee borsaa fannifannee harkatti baannee faarsaa Yesuus Kiristoos gooftaa dhachaa deemuudhaan kiristaanummaan keenya mul'ata miti. Maaliin iree akkuma muki ijaan beekamu ija kanaan nu beeku. Ilaa kun kiristaana kan jedhamu ija kanaan nu beeku. Ija nurraa jiru kan. Iji kun nurra jiraannaan immoo duuka buutuu Kiristoos ta'ullee namni kanaan nu beeku. Waaqayyo gooftaan maccaa ofiisaatiin nu gargaaru. Kana iji kun kana fakkaata. Kanaaf firoottan koo ija kana dabalatee matsaafa qulqulluu bakka baay'eetti kan jiru keessumaa isa kana illee qabaanne kan iji kanaa jedha Galaatiyaarraa maal jedha beektu seerrisii siniin dubbisa waa'ee ija kanaa salgan isaan xumure har'a 5:22 maal jedha ilaa iji hojii hafuuraa immoo jaalala gammachuu nagaa obsa gaarummaa arjummaa amanamummaa garraamummaa of dhowwuu dhas egaa dhaggeeffadhaa. Seerri isaan kanaan mormuu hin jiru. Seerri kam? Seerumti biyya lafaa. Maa garraamii taatee, maa arjaa taatee, maa amanamaa taatee, maa obsa dhabdee, maa nagaa qabaattee, maa obsa qabaattee, maa gammachuu qabaattee poolisiin nuni firdi beetitti nun dhiyeessan. Ollaan nu jaallata malee. Seerumti kanaan mormullee hin jirudha. Seerri mataansaa faallaa kanaan yoo ta'u kan hidhaatti deemu. Yeroo bituu dadhabee hatu. Yeroo bituu dadhabee waan addaa ta'u. Yeroo nama jibbee jibbirmoo gara ajjechaatti keessaa ajjechaatti deemu. Yeroo nagaa dhabee nagaa ollaa jeequ. Yeroo akkasiiti kan seerri dhufu. Seerumti illee kana godhu. Ija akkasii maqaa Yesuus Kiristoosiin anarras sinarrattis Waaqayyo dhangalaasu. Biqileessa jiru adagaasu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kana fakkaata. Qabxii sadaffaan ija godhachuudha. Qabxiin duraa maayin kiristaana ta'uudha. Qabxiin laffaa maayin hojii wangeelaan guddachaa deemuudha. Attam Kiristoos irratti gadin achi ol gara gootummaa Kiristoos dalgammoo walii waliin. Qabxiin sadaffaan hin guddate yeroo jennu immoo ija godhachuudha. Ija maalii? Ija makana. Qabxiin afuraffaan adeemsa kiristaanaa keessatti immoo barbaachisu gufuu adeemsa jireenya kiristaanummaa beekuudha. Gufuu jira. Gaara jira. Allayyaa jira. Kan nu xaxee nu kuffisu kiyyoo jira. Kan ijaan hin mul'anne jira. Qoraattii jira. Kan nu hin deemne kan nu harkisu. Kan adda baafne yeroo baafnu irra tarkaanfannaa, irraa gorraa, lafa baqannutti hin baqannaa, lafa humna keenya ol ta'etti immoo Kiristoostu nu baata. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyoo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Waaqayyo nu gargaaree tarii yeroo baay'ee nan sodaadha namooti
an rakkina qabu barumsa kana waaqona gargaaree nama dhumaatti fixuun barbaada. Yoo fidhes immoo natti tola. Bal'aa hotee sama deemnu deemnee dhaabuuf illee yoo waaqayyo jedhee nu gargaaree gufuun adeemsa jireenya kanaa immoo maal fa'ii? Maaltu nu takaalee nu kuffisuu danda'a gaarii fakkaatee attam goonee immoo gufuu kana ofirraa dabarree deemnaa kunoo guyyaa hundumaa nu mudataas jedhu immoo yoo waaqa nu gargaare torban itti fufnaa. Waaqayyo gooftaan maccaasa dhageenye nuuf haa eebbisu. Waaqayyo ayyaana isaa ofiisaatii nuuf haa baay'isu. Gooftaan isinis isin haa eebbisu. Ana dabalatee waaqayyo nama kun keessatti hundee godhatee hojjetee ittiin jiraannu waaqayyo nu haa taasisu. Eebbifama. Ameen. Ameen.